Hordoftoota keenya har'a sagantaa gaarummaan ofumaaf jedhu qabadde isiniif dhiyaadheen jira. Gaarummaan ofumaaf namticha abbaa qabeenyaa sooressa tokkotu ture. Namtichi kunis real estate garaagaraa hojjechiisuudhaan kaan gurguree kaan kireessa ture. Kan isaaf hojjetus hojjetaa guyyaa, hojjetaa gaarii amala qabeessa hojii isaa haala gaariidhaan hojjetu qaba ture. Abbaan qabeenyaa kun hojjetaan kun waan hojiin isaa isa gammachiiseef jecha yeroodhaa yerootti isa hordofuu eegale. Hordoffii isaas cimsee jabeessee hordofuu itti cimse. Hojjetaan guyyaa kunis hordoffiin waan itti cimeef hojii kana gadhiisuuf jecha xalayaa galfate. Yeroo kana abbaan qabeenyaa kun erga deemuun kan kennullee nan gadhiisa erga jettee gadhiisuu ni dandeessaa, garuu immoo hojii isa dhumaa hojii tokko naaf hojjettaa jedheen. Hojjetaan kunis ishii haa ta'u rakkoon qabu, hojii kana siif hin hojjedha, isa booddee nan deema jedhanii walii galan. Haala kanaan hojiin dhumaa hojjetamu kunis mana ijaaruu ture. Namtichi kunis mana tokko ijaarii jedhanii itti kennu. Hojjetaan kunis maaltu na dhibe, mana kana yoon haala gaariin ijaares, yoon akkan argetti ijaares qarshiin koo wanti naa dabalu hin jiru waan ta'eef manan akkuma argetti ijaaree akkuma natti fakkaatetti manuma har'a ijaaramee boorjigu ijaaruun qaba jedhee murteesse. Kanaafuu dafee mana guyyaa 2-3tti ijaaramee dhumu mana har'a ijaaramee boorjiguu danda'u ijaaree namtichaaf qulfii kenne. Yeroo kana namtichi abbaan qabeenyaa kunis hojjetaa kana ofitti qabee, ani mana kana kanan ijaare ofii kootii gurgurachuuf osoo hin taane yookaan kireeffachuuf osoo hin taane sumaaf ijaare waan ta'eef mana kana hojiin kan kee kanaan duraa waan natti toleef mana kana fudhadhuutii keessa jiraadhu jedhanii qulfii manichaa kenneef jechuudha. Argitanii gaarummaan ofumaaf. Osoo waan gaarii hojii ijaareera ta'e manni gaariin kun isimaaf ture. Hamma garuu mana hin taane ijaare. Mana hin taane kana ofumaaf fudhate. Kanarraa waan baay'ee hubanna, waan baay'ee baranna. Gaarummaa hojjechuun ofumaaf kan jedhudha. Galatoomaa.